keenya sirba gurbaa karrayyichaa warra Fantaalee jedhu daawwannee walitti deebinee jirra. Isinis akkatti bu'aaraa turtan abdii qabna. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa yaada keessan bilbilaati nu biraan ga'a. Nutis qeeqa isin qabdan akkasumas cimina isin nuuf laattan ni fudhanna. Egaa Adam wajjin haasawaa gochaatiidha kan jirru. Egaa amma immoo mee sirba baaleetti hojiin sirba baalee keessatti hojjate irratti isin deebisa. Isinis haga qophii keenyaatti nu waliin tura. Tole egaa amma waa hedduu kaasneetu jirra Adam egaa hojiilee ati hojjate keessatti. Mee amma immoo gara baarootan si deebisa sirba keetti. Mee baaroon egaa walumaa galatti aadaa hojjatte aadaadhuma keessa jirta. Aadaa keessatti immoo wantoota hedduudha kan ati ibsite. Mee baaroo akkamitti hojjatte? Maa inni wanti isaa yoo ilaalani gara muudaa nama deemuudha kan inni fakkaatu. Mee kana keessatti yaada kennuuf kaasi. Baarooni dura ishee kanaaf Hussein aga tokko yaalleeru achi keessa. Maaliif warri muuda baaroo lallabane nu caalaa sirriitti lallabu. Haa ta'uuti gara artiitti finneenus waan kana aadaadha bakka ta'etti addunyaadhaaf maaf hin agarsiifne maaf hin guddifne kan jedhu irraa ka'e. Anis akkuma hawaasa keessaa nama tokko ta'e yoo san ijoollummaa keeyyatti dirree ishee kana Hussein hin deemu ijoollummaatti. Amma waan yeroo san beeku itti aanee mootu waan warri keenyas jedhu yoo san gaafa muuda deemnu isaan waliin deemna. Warri keenya muudu baaroo jedhu isuma lafaa ka'eeti baaroo lallabachuudhaanis. Yo sirba kana raayii galle. Ya sariya bilkarama ya shafi'a bisalama hagesna ya nur zainum ana jina keessa gamoo weebse amti namoon sifa biyyeen intulle nur alsano ya shekana shewse mbari anajiyo jimalle mazora kanadala malle mazora namakara malle mazora namakara wolle mazora namakara dalari mazora namakara arosa dingena anta ilako yo apa birsa se tai male uligi yakame resitako ya ilala daro kacam sare erko nagarafe katantare muda nagayati muda milkiti ayye saana makena badaga moji kenna tanagata ayye teka kenna gudda kenna amale umrin Najiyo derol ke namale kesana rongo tamdaro gamale najiyo derol ke namale kesana rongo tamdaro gamale najiyo derol ke namale kesana rongo tamdaro gamale Ada shekana seenaan deemaa jira bitti egaa sirba kee kana keessatti wantoota hedduudha egaa wantoonni jechoon ati maddisiistu tokko isaaniitiin ergaa kan isaan dabarsanidha. Mee sababeeffannaan ati sababeeffattee sirba kana sirbite maal fakkaata? Baaroo wanni lallabu aadaa kan akka kaase dura waltajjii irratti sirbaa ture yeroo baay'ee amma baaroowwan waltajjii irratti baasee sirba keessa kan kilipii qabudha kan amma isin jedhe yeroo baay'ee namootas deeggaraa ture karaa baaroo yeroo lallabnu ofii odoon sirbin dura namoota deeggaraa nama qarqaaraan ture jechuun baaroo yeroo isaan sirban duuba akka fiisheriitti galaafii ture sirboota amiinii fa'aa hojii sirbine tokkos qabna Mustafa wajjinis sirboota baay'ee waan tokko namaa kennaa ture maaf atiin baaroo lallabne naan jedhan maaliif atumtu maaf lallabne baaroo yeroo baay'ee yeroo nama wajjin baaroo jettu
haalatti itti hojjettu adda asumti maafi hojjenne yaani achirraa ka'uudhaan gaafii hawaasni kaasuu irraa ka'eetti baaruu lallabuu eegale. Akkuma san immoo itti seenaan waan gaarii irraa agarre baaruma keessatti of argachuudha. Sirbichi baay'ee bareedaadha. Haala uffannaa irraa kaasee aadaa ibsuun egaa amaleeffannaa siif ta'ee jira. Sirba baay'ee nama boonsuudha. Sagaleen keessa haalatti itti dhiyeessite immoo baay'ee kan nama honnachiisuudha. Keessaayyuu egaa yaadaan fuudhee dhumaachi nama geessee nama deebisa. Achi nama hambaa. Egaa gara dhumaarratti daawwattoota keenya biraan ni geenya. Mee yeroo ammaa kana qophii keenya gara xumuraatti otoo hin fidiin dura haalatti irra jirtu. Keessaayyuu gaadam maal qabatee dhiyaachuuf deema laata sirba haaraa yeroo dhiyootti hojjeteera laata wanti jedhamu jira. Erga humaa hojjette sirba ati kabraa hojjette maalidha? Baaletti booda jedhe uumaa booda jedhe sirboonni biraas yeroo qabsoo uummata keenyaa barbaachisan keessatti yeroo hedduu hojjedheera jechuudha keessa kan uumataan gahe. Amma Adam maal jirreetti yoo na gaafatte Adam amma hojii aartii cinaatti xiqqoo amma maalitti gara barumsaatti xiqqoo yeroo narka bisii ta'e jechuun dura osuma weellisuu wal cinaa piyaanoon barachaa ture. Saayinsii muuziqaa jechuudha. Tiin deeggaree karaa saayinsiitiin amma mootu BA koo yuunivarsiitii Finfinneetti instrumentii yookaan meeshaa muuziqaa cheeloo jedhamuun BA koo hojjetaa jira jechuudha. Wal cinaa weellisummaa fi barnoota wal cinaa deemsisaa jira. Baay'ee gaariidha. Keessaayyuu namni gaafa aartiitti seeni hojii aartii qofa fudhatanii maachiin daakuu bishaan lixxe namoonni ta'anis ni jiru. Ogummaa aartii cinaattis immoo barnoota gonfatanii daraan uummata isaanii yeroo itti tajaajilan ni jira waan ta'eef kana qabattee immoo dhufuun kee waan guddaadha. Ammas waan guddaadha kan sirraa eegnu. Sirboota aadaa duudhaa sabaa ibsanidha kanatti sirbaatiin turte. Egaa namoonni hedduun toora miidiyaa hawaasaa irrattis egaa ni argu. Sirba warraaqsaa sirbiteetta. Sirba keessan an argeetiin jira. Sirba baay'ee bareedaadha. Haalli waraabbisaa, haalli fayyadamte wantoonni achi keessatti ibsite baay'ee sirba nama boonsuudha. Mee sirba sanarraa mee daawwattoota keenya yaadachiisnuun. Adam yeroo baay'ee sirba aadaatiin beekama. Sirba aadaa sirbaa ture. Yeroo barbaachisaa ta'es immoo yeroo galteen tokko hawaasa keetitti galu midhaan gargaraa yoo hawaasa keetitti dhufu sirba warraaqsaa waan gaheenarraa eegamu sirba warraaqsaa sirba jechuudha. Sodaa tokko malee maaliif dhugaadha yeroo sana keessatti baay'ee namni hunduu sodaa dhokataa sirbaa turre ofirratti murteessinee wanni galaa galu jennee sirbineerra. Maaliif wanni saba caalu hin jiru saba keetiin irratti wanni gahu caala wanni nama dhukkusu hin jiru. Kanaafuu san keessatti anis akkuma weellisa tokkotti waan irraa eegamu baay'eera. Saba koo galaana koo kaane tokkummaan jibbinee hirreeffamnu olee kudha tokkoon biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhee saba koo galaana koo kaane tokkummaan hanga yoomnu doorsifte dhuftee sabni bichuun biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhee sabni guddaan biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhee sabni guddaan saba koo galaana koo kaane tokkummaan jibbinee hirreeffamnu olee kudha tokkoon biyya koo irratti hin gabroomnu jedhee sabni guddaan biyya keenya irratti hin gabroomnu jedhee sabni guddaan. Yeroon sunis yeroo galteen guddaan tokko hawaasa uummata keenya irratti gahaa ture. Yeroo san keessatti waan miira natti dhagahame quuqaa yoo san natti dhagahame waan fiila godhe san ergaa koo dabarsee jira. Waan narraa eegamus bahadhee jiru. Aartiin qabsoon aartiin goote baay'ee olaanaadha. Hawaasni keenya kamiyyuu yoo san qabsoonni godhe qotee bularraa ka'ee barattoota irraa qeerroo irraa aartistoota irraa ka'ee walumaa galatti hawaasni guutuun yeroo sanitti qabsoo guddaa godhaa ture jechuudha. Achi keessaanis ogummaadhaan karaa namni kamiyyuu ogummaa qabuun qabsaa anis ogummaa gooteen sirba warraaqsaa sana yeroo sanitti hojjedheera jechuudha. Tole gaadam
wantoota baay'ee kaasneetiin jirra. Hordoftoonni keenyas immoo mana isaanii taa'anii adam nama akkamiiti hojiileen inni hojjete aadaan duudhaan inni saba isaatti mul'ise kana fakkaataa jedhanii egaa yaada isaaniitiin isaanis nu qeequ. Yaada isaanis immoo karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nu biraan ga'uu ni danda'u. Siifis bilbilanii hojiileen ati hojjettu gaariidha jabaadhu siin jechuu ni danda'u. Tole egaa saayinsii muuziqaatiin jalqabne jireenya dhuunfaa kee akkasumas immoo sirboota tagammaatti hojjette keessa gallee waliin ilaalaatiidha kan turre. Hordoftoonni keenyas numa waliin daawwachaatiidha kan isaan turani. Mee amma gara xumuraatti osoo hin fidiin dura garuma saayinsii muuziqaa sanatti deebine ammoo furmaanni nuti gochuu qabnu saayinsii muuziqaa keessatti namni sirba sirbu tokko dursee maal gochuu qaba ulaagaa maaltu irraa eegamuu qaba ka jedhu lafa keenye qophii keenya gara xumuraatti finnaan. Fakkeenyaaf nus akkuma baadiyyaadha uummata irraa baaneen sirbaa turre jechuudha. Waanuma hawaasni sirbu. Artistiin tokko hawaasa irraa artistii guutuudha jechuu kan dandeessu. Fakkeenyaaf waanuma hawaasni sirbe san anis yoo deebi'ee sirbe hawaasuma san jechuudha. Dhuguma yoo dubbanne amma namoonni baay'ee sagalee bareedaa qaban qotee bulaa keenya keessas haa ta'u hawaasa baadiyyaa keessa jiru namoonni nu caalu baay'eetu jiru. Sirbuma isaanii sanfoonii yoo sirbine garaagarummaa hin qabu. Fakkeenyaaf anis akkuma nama kayyuu callisee akkuma aadamaan sirbaa ture jechuudha aadaadhaan. Garuu saayinsii isaa keessa yoo galtu waa baay'een akka nu hafuu fi waa baay'ee bal'aa akka nu hafu gaafa achi keessa galte argita. Sirriman of se'e jechuudha. Anis gaafa jalqaba callisee alatti aadaa uummataa gaafa sirbu sirriman of se'a. Garuu wantoota baay'ee yoo keessa galtee ilaaltu barnoota yoo keessa galtee ilaaltu dhiirrii baay'ee hir'ina baay'ee akka qabnu waa baay'ee keessatti ilaalaa deemne jechuudha. Asirratti akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenye fakkeenyaaf namni sirbu tokko hawaasni kennallee yoo ilaalte inuma sirbama. Mee amma gara salaalee kana garbii hawaasa keessa gargee nama tokkoon geerarru jette sagalee inni qabu sagalee ajaa'ibaati. Even nama amma waltajjii sirbu caala nama sagalee qabutu jira. Hawaasni illee inuma sirba jechuudha. Kanaafuu artistii tokko guutuu ta'uu isaa kan barbaachisu ati hawaasni suni garaagarummaan ati qabdu maalidha? Waan ati sirbitu aadaa ati sirbitu sana hawaasni illee inuma sirbaa jira. Karaa saayinsiitti yoo dhufne immoo maal akka artistii tokkotti guuttachuun nu barbaachisu hawaasa dursuu qabaadha. Artistiin yoo baay'ee hawaasa dursa jedhama. Kanaafuu atachi keessatti ogummaa kee gabbifachuun dirqama. Gaafa ogummaa gabbifachuutti deemtu saayinsiidhaan walitti seenta jechuudha. Amma namni sun sagalee uumamaa qaba, maal rakkoo qaba, maal barachuu barbaachisa nama moodni jedhamas jiru. Moodni ammoo kan baruu danda'an gaafa keessa galanidha malee. Kallattiidhaan amma bifa sirriidhaan jala sirriitti itti himuutu namni namarraa fudhachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu saayinsii muuziqaa keessa galte baay'ee bal'aadha, baay'ee galaana. Namni mootu ogummaa isaa mootu ispeeshaalaayiz gochuun gabbisuun keessatti ati ogummaa kee irratti waan ogummaa kee san sirriitti biriif gochuun namaa ibsuun qorachuun gaafa saayinsii keessa galte jechuudha. Yoo saayinsiidhaan gabbifatte malee lafaa kaatee waan san ni guddisnaa yoo jette akkam maalirra ture akkamitti guddisuu dandeetti maali garamitti deemuu dandeessa addunyaa biraa keessatti akkamitti guddate jechuudhaaf barnoonni baay'ee barbaachisaa jechuudha. Guddina afaan keenyaatiif guddina keessattuu aartii keenyaatiif immoo barumsi baay'ee murteessaadha. Keessattuu jenereeshinii yookaan dhaloonni amma duubaa dhufu kun yeroo nama gaariidha carraa gaariitu jira yeroo teekinooloojii gara garaatiin ofiinuu of barsiisuu danda'a namni jechuudha. Self taught yookaan barsiisaan alaa yoo barsiisuu ni danda'a. Kanaafuu namni osoo baratee moor waa baay'ee achi keessatti argata jechuudha. Keessaayyuu warri sirban immoo sirboota isaanii gama kamiin gulaachisuu qabu. Kana booda akkuma artiisa bakka kamiittiyyuu laaluun bulaaluun bakka hanqina qabutti gabbisaa deemuun dirqama keenya nurraa barbaachisa jechuudha. Karaa weellisootanis ta'e karaa muuziqeessaanis ta'e barnootaan gabbifachuun ogummaa keenya ispeeshaalaayiz gochuun nurraa eegama jechuudha. Namni tokko dhufee gaafa ogummaa kana waa tokko waan ogummaa sanarraa haasa'uu qabdu gaafa si gaafate qixa sirriidhaan ibsuu qabda. Saayintifikaalees karaa saayinsawaa ta'een gad buutee beeksisuu qabda jechuudha. Kana qofaa miti artiin keenya maaliif yoo hin guddate jennu kilippiidhaa fi viidiyoo qofaan gadhiifnee miti artiin kan guddachuu danda'a. Akkuma saayintistoota muuziqaa irratti addunyaan kamiyyuu qabdu nu keessa saayintistiin muuziqaallee bahuu qaba. Sadarkaa sanitti yaaduu qaba. Muuziqaa keenya gaafa si fuunee
addunyaa biraatti itti geessuun muuziqaa sanarraa afaan saayinsii muuziqaatiin walii galta. Waan haaraa hojjedhe fakkeenya waan addunyaa keessa hin jirre iskeelii tokko hojjedhe jechuudhaaf jalqaba barumsa isaas barbaachisa. Iskeelii jiru sadan kan hojjedhe yoo fidde addunyaa sitti galmeesseera waan ta'eef kee ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maaliif nu barbaachisa barnoonni kompeer gochuudhaaf nu eessa jirra addunyaan eessa jirti aartiin keenya akkamitti guddachuu qaba jechuudha. Barnootatu nu barbaachisa. Yoo barnoota hin qabaatiin immoo callisee nama dukkanaan deema jechuudha. Mala aadaatiin dhiibuu qofa ta'a. Kanaafuu aartii keenya guddisuudhaaf barnoonni nu barbaachisan dirqama. Ayyee gaadaam waa hedduu kaastee jirta saayinsii muuziqaatiin jalqabnee jireenya dhuunfaa kee keessa seenne ammas immoo saayinsiidhaan xumurreetiin jira. Mee dhumarratti wanti uummataaf ergaan ni hafa jettu yoo jiraate nuuf ibsi. Ani ergaan uummata dabarsu ispeeshaalii keessattuu gara artii kanatti aadaa fi kunuunsuudha namni. Yeroo ammaa waan adda addaatiin karaa amantaatiinis ta'uu danda'a waan adda addaatiin aadaan dur baadiyyaa keessatti guddataa ture suni yeroo amma haala jijjiirataa jirantu jira. Fakkeenyaaf dur uummanni baadiyyaa teennee ibiddarra teennee hibboo akkaataa herrega ijoollee itti barsiisan ijoollee akkaataa sammuu itti cimsatu teeknikaa sammuu ittiin ijoollee itti barsiifatan ittiin cimsatu jira aadaatu jira. Aadaan eenyummaafiiti. Keessattuu namni aadaa hin qabne nama eenyummaafi dhabe jechuudha. Kanaafuu karaa amantaatiinis haa ta'u amantaan amantaadha aadaan aadaadha. Kanaafuu asirratti dhimmi ilaallatu kamiyyuu hawaasnis aadaa ofii kunuunfate eenyummaa isaa kunuunfate jechuudha. Fakkeenyaaf amma araba ta'uu hin danda'u arabni ana ta'uu hin danda'u. Maaliif anaaf arabni garaagarummaan kenna maalidha? Eenyummaadha. Aadaa ifu qabaannedha. Arabnis aadaa mataa isaa qaba. Hawaasni keenyas aadaa mataa isaa qaba jechuudha. Kanaafuu amantaanis akkuma amantaatis aadaanis akkuma aadaatitti hawaasni keenya aadaa fi odoo hin dagatin kunuunfataa yoo deeme gaariidha. Dirqamas waa'ee eenyummaatu waan ta'eef jechuun barbaada dhaamsan qabu kanuma walumaa galatti. Ayyee guddisnee si galateeffannaa bakka jirtu nu kabajjee yeroo kiis kabajjee asitti argamtee ergaa gurguddaa uummata keenyaaf dabarsuu keetiif baay'ee galatoomin siin jedha. Egaa daawwattoota keenya mana keessan teessanii yeroo keessan nuuf laattanii waan nu daawwachaa turtaniif guddisnee sin galateeffannaa. Qophicha gaa qindeessuudhaan qopheessuun kan isin biraan gaa ture ani Mooneet Beeksisaati. Keessumaa kiyya kabajaa Adam Ahmad wajjiniin ta'uudhaan egaa barnoota gaarii akka irraa argattan abdiin qaba. Ogeessa kaameeraa keenya gurmeessaa wajjiniin ta'uudhaan kan isin faana turre. Qophii keenya irratti immoo yoo yaada qabaattan yoo qeeqa qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiltanii akkasumas karaa imeelii keenyaatiin nu barreessitanii nu biraan ga'uu ni dandeessu. Karri keenya banaadha. Akkasumas immoo qophii kana YouTube irrattis hordofuu ni dandeessu. Oomishaa fi tajaajila keessanis beeksifadhaa. Nuti bakka isin jirtanitti dhufnee hojjechuudhaaf wanti nu daangessu hin jiru. Guddisnee sin galateeffannaa. Qophii keenya xumurree jirra. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Intas maan nagaa isinitti dhaammanne nagaa walitti dhaamnee adda Galatooma buufte. ulfaataa jenna.